kabajamu almost hagayyi keessa bahuudhaaf ayyaana Phaagumee shanan haga dhaqee masqalaa tokkoo fi kan masqala guddaatti kan kabajamu yoo ta'u kan kabaju immoo dargaggeessa akkuma agartan dargaggeetti ta'uu isaati waggaa waggaan naannee kan dhufu jechaadha. Uummanni Itoophiyaa marti Oromoon sabaaf sablameen hundumtuu baga ittiin nu ga'ee baga wajjumaan geenye ayyaanni keenya ayyaana kan gammachuu kan baraana nagaa kan jaalalaa nuuf haa ta'uun jechuu barbaada. Hidha haaromsaa jechuun nuyiif Oromoo qofaaf otoo hin ta'in sabaaf sablamii Itoophiyaa keessa jiraatanii maraaf gammachuu guddaa fi waan nutti bakka miira guddaa dhagaame jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha barataa taanee boondii bitaa turre jechaadha. Hidhi haaromsaa akka milkaa'uuf akka eebbifamuuf na amma immoo maal jechuun barbaada gammachuun keenya daangaan qabu jechaadha. Xaqalaa ministeera keenya immoo baay'ee jaalanna baay'ee kabajna kanarraa nu ga'uu isaanii baay'ee gammanneerra baay'ee nutti toleera ulfaadhaa jennaani darbaa jiraadhaa jennaani baay'ee gammanneerra carraa kanaan immoo ayyaana kana faana wal qabatee hadha kabaju kana walirra bu'ee hadha eebbifama waan ta'eef gammachuu lama qaba jechaadha dhani kana. Ayyaanni Goobee baay'ee bareeda erga jalqabnee amma turreerra ayyaanni kun kan inni kabajamu dhuma gannaarraa gara birraatti yeroo ce'amu dubartoonni kan hin heerumne qarreewwanii fi qeerroowwan kan hin fuune waggaa waggaan baga siin ga'e jedhanii kan kabajanidha. Ayyaanni kunis kan kabajamu jaalalaanii tokkummaadhaan qarree fi qeerroon bahanii addabaabaatti bahanii bilisummaa isaanii kan ittiin ibsatan jechaadha. Dhoowwaa jala haala kanaatiin kabajaa jirra. Ayyaanni kun kanarra dhufe doon taane abboota keenyarraa waan naanledha. Abaabileen keenyallee ayyaanota kana magaalaa keenya keessatti taphachaa kan turedha. Nutis immoo isaanirraa abbaa keenyarraa haadha keenyarraa waan dhaalle waan argine sanadha. Finnee dhufnee iddoo kanaan geenye nutis amma nuti kan gochaa jirru bakka umurii keenya kanarratti kabajnee dhaloota dhufullee dhaalchisuudha gaheen keenya. Kanaaf immoo aadaa keenyatti boonnee ofii keenyatti boonnee afaan keenyatti boonnee eenyummaa keenya mul'isuudhaaf taphachaa jirra. Kun immoo dhaloonni dhufullee ijoolleen ganaa dhalatan illee aadaan kun aadaa kan keenya kan ofii keenya kan qe'ee keenyatti guddate waan ta'eef gara fuulduraatti akka kabajan abdiin qaba. Guyyaa dubbachuuf har'a nuyi fi uummata keenyaaf guyyaan har'aa kun guyyaa addaadha. Goobee fi shinooyyeedhaan alatti immoo hidhi guddichi waggaa 14 itti dadhabne uummanni keenya itti dadhabaa ture. Abbootiin keenya, haadhonni keenya, dargaggeeyyiin keenya, qarreen keenya itti dadhabaa turan guyyaa firii keenya itti arginedha. Kanaafuu gammachuu dachaatu nutti dhagahama. Kanumarratti dhugaa dubbachuudhaaf milkaa'inni kun milkaa'ina guddaadha biyya keenyaa fi waan akka salphaatti ilaalamu miti ce'umsa guddaadha. Abdii guddaa uummanni keenya eegaa ture dadhabbii isaa guyyaa itti argedha jedheen amana. Kanaafuu gammachuu guddaan natti dhagahame gama kooti. Goobeen egaa ganni yeroo dukkanaa ta'uu isaarraan kan ka'e dukkanarraati gara ifaatti darbu kan mul'isudha. Yeroo jaalalaa yeroo ifaa ta'uu isaa mul'isaanii yeroo itti dargaggoon shamarran illee bakka tokkotti dhufanii jaalala isaanii gammachuu isaanii ibsan mul'isaanii kanarraan kan ka'e goobeen dukkanaati gara ifaatti ba'u jaalala kan mul'isu tokkummaa kan mul'isu ta'uu isaa mul'isa jechuudha. Gara fuula duraatti egaa aadaa abboonni keenya kun nutti dabarsan kana moo kana caalaatti itti fufsiisuudhaaf tokkummaadhaan hojjechuu qabnaa jabinaan hojjechuu qabnaa nu duwwaallee miti hawaasa kan biraallee gosa kan biraallee ofitti daballee maalummaa keenya kana barsiisuu qabnaani babal'inaani hanga guutummaa biyyaatti ayyaana akka guutummaa biyyaa ta'e akka inni kabajamuu fi moor dargaggoon irratti hojjechuu qaba yaadda. Waa'een dhabbayyaa egaa wanta gammachuu guddaatu namatti dhaga'amanii yeroo gaasoof kaane maaliif gurgurameera bakka jedhamutti hin danda'an bakka jedhanitti dadhabaniiru bakka jedhanitti moor waggaa 7 asitti immoo erga du'ee gatamee wanti sun irraanfatamee booda immoo erga kabajamoo muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufanii booda immoo wanta du'aatti lubbuu horanii hanga guyyaa har'aa kana immoo kun gammachuu guddaan nu duwwaaf otoo hin taane Itoophiyaanota duwwaaf otoo hin taane ardi Afrikaa hundumaatiif gammachuu guddaa eenyummaa Itoophiyaanota kan mul'isu ta'uu isaati. Akkuma kana immoo akkuma hidha guddicha Abbayyaa kana immoo tokko taanee jaalalaan milkeessine kana immoo ulaa galaanaa irratti illee tokkummaa keenya mul'isuu qabnaa tokko yoo taane jaalalaan yoo dhaabbanne wal cina yoo dhaabbanne wanti booddeetti nu deebisu hin jiru yaade.
kun akkuma beekamu ayyaanni goobeef shinooyyee kun akka duudhaa Oromoo keessatti baay'een kabajamu. Kana dura kanatti miidiyaan irratti baanee Finfinnee keessa akkatti facaanee ayyaana kana kabaju turre. Safar keessatti kabajna. Hoo kabajamis gara baadiyyaatitti katama keessatti akkatti hin baramne. Baran agini waggaa sadaffaadhaaf baran kan akkatti kabajamu Finfinnee keessatti gadi baanee aadaa keenya ibsannee siraataan kabajamnu mootummaan amma kun suni deeggaree amma gadi baanee ayyaana keenya siraataan agarsiifachuudhaaf geenyeerra guyyaa kanarra geenyeerra. Nurraa kan eegamu ani akka yaadu Finfinnee keessattis bichaa miti. Bakka adda addaattis gara baadiyyaattis ta'e amma baadiyyaa irratti akkana dhufanii Finfinnee keessatti agarsiisa gochaa jiru. Warri baadiyyaa suni maal laaleetuma guddata. Finfinnee bichaa odoo hin ta'in warruma baadiyyaa sanis laaluu qabu. Amma safara keenya keessa qaxxaamurree dhufne nuti Finfinnee keessatti agarsiisuudhaaf. Warri safara keenya sun gini maal laala kana jechuudha. Finfinnee keessatti agarsiisuun keenya tokko handhuura Oromiyaa keessatti agarsiisuun aadaa keenya beeksisuun keenya shaggaadha. Gini warra safara keessa jiran kan isaan maal laalanii guddatan. Isaanittis agarsiisa qabuu qabna. Qeerroo fi qarreen baay'ee safara isaanii keessattis Finfinnee keessatti bakka adda addaattis beeksisa kana godhuu qaban jedhii egaa kana nurraa eeggama gara fuulduraatti nurraa. Ana aadaa dhumti guddicha eebbifamu isaatiin baay'ee natti dhaga'ame. Bakka Itoophiyaan waggoota baay'ee irratti dabarfattee kanarratti haansaa baay'ee irratti kaffallee qeerroos ta'e qarreen uummanni Oromoo kana bichaa odoo hin ta'in uummanni Itoophiyaa muluun irratti tababaranii dhaarumsa kana irraan ga'aniiru. Kanaafis baay'een gammadeera.